Maakii bar tawwiiti fuu bara kanumatti jettee akkanuma dhukkubsattu wayii bar maakiin haadha faata itti akkas taanaan atii fi yaati faatee maaneej godhaa turtan jechuudha. haati faatee dhaqabuu eegaltee naan hin bakka aduullee itti micciiruu eegalle motora keenya jijjiirre. An haadha faatee wajji jaannata seenuu rasi wajji azaaba seenuu naa amma anaa gosa harkaa malee micattii san baasuu hin dandeenye isin abbaan fedhe yoo dhufe baasuu hin dandeenye. Dhageeffadhu bar mucattii bari. Yoo usmi kana keessaa tokko qalchiiftan micattii ajjeesuu yookiin Micattii daqiiqaa shan daqiiqaa shan maaltu ture beektaa Muzammil laal usme maaltu ture beektaa nu hunduu yakkamtoota laal amma asitti usme Muzammilillee yakkamaadha mucattii san seeraan ala taaksii erge nullee warri tiktokii irra teennee mucattiidhaan seeni jennee baafnellee yakkamtoota namichi mucattii dhaqee fuudhellee yakkamaadha nu hunduu yakkamtoota Kun akka seeratitti. akka seeraatiin nu hunduu yakkamtoota. Konfidansii takka akkasi qucee ol fuunee dhaadannuun itti dubbannuun hin qabnu nu hundinuyyuu. Siigalee miti garuu hoo dabarsinee wal kennina yoo jenne seeratti maakiroo sekendii takka keessatti wal galaafanna hundi kenna. Inni wannoodha amma wal kennine osoo dabarsinee wal kennine Eeka. wallaahi ka rabbina argu silaa akka addunyaatitti seenan dalagame silaa waammun waa hedduu waamee qabbaduu ta'a. Mee Muzammila tamma dhugama dubbadhuuti amma sa'a sanitti osoo dabarsanii poolisa kennanii kunoo nama kana tuyyuu sa'aatii kanatti targaa kanatti bakka kanaatti mucattii tana fuudhe eessa akka geessame hin beekamanii otoo kennanii. Wallaahi ani yoo hunduun yoo asii qabanii biyya nagalchan maatii keetii fi kan mubaarak Hinduutuyyuu kaasichaa birmaan hinduutuyyuu bar waggaa 20 meeqa Suudii keessatti murteessan akka seera Suudiititti waggaa 20 meeqa murteessan bar mana hidhaa keessatti shamta maal taate. Habiibti an laal zarii akkam tana qaba anta halkan takkaan isin barbadeessitu. Biyyatti wal galaafachuun rakkoo qabu barkasanii asanii biyya wal galaafachuun raadii bar. Haga amata shanii na eegaa amata shan biraan tarraan kalaas. kaartaa keessa galchitee turte Muzammilatti odoo akka tasaa kun dhufe jette. Ani obboleessa iyyannoo galfadhee jira. Yoo akka tasaa wanna kanaa dhufe tarkaanfii bal'oo fudhadha jetteeyyuu. Allahu akbar. Ani osoo wallahi laziim na kennanii ufiitti na erganii na qabsiisanii. Yoo amata shan turee kagalu taate ammaatii jaraa keessaa wallahi tokko fudhachuudha. Ani nama wayitiitu dammaam jira beettee reedii. Nama irraa qabee mucaa kana irraa qabee seera biyya kanaatitti waggaa 25 tuyyuu gadi hin lakkisanii jedhe. No. Ana na qabani. Dhiisa an safaaraa kana giza sadi na ballaganii na bilbiltee koon naan jettee hudduu harree seenaa koottaa jedheen. Jara wajjin rileeshinii qabdaayyuu. Safaaraa isin amma itti haasoftan tana lookshiina ergee. Safaaraa miti. Maal taate rabbeedhi musee rabbeedhiiti. Suudi Arabiyaa keessa mucaa gaafa duraa wannoo keessa dhaabatee huduuda keessa dhaabatee poolisa arrabse tokko beekta reedii. Sanii miti Suudi Arabiyaa keessatti yoo qaama Suudii yookiin argiteetiin waan seera jaraa ilaallatu tuuti malee namni waan kana abbaa kanaas hin jedhu hin jiru. Sajina biratti baay'ee dalagan si'a. Hin dalagu. Yoo waa'ee keessanii malee nama keessatti gareen maafiyaan kun hin dalagu jettii laal. Gareen maafiyaa jedhe shee Mahammad Bayyaan. Aboo waan ofii arabdicha nadda walii bara. Kumi maal barbaada? Ammas akbaar haaraa jira. Arabdichi mucattii fuudhee nadda walaa jira. Tamaali? Arabdichi tokkoffaa irratti ammallee waan biraa dubbata. Ammoo waan kanallee yoo dubbanne Muzammil Oromoo waan sobaati jettee akkam goone sila Oromoon silaan oomanu di. Reedi memberii seenti godhi memberii tuttunnaa nuti. Memberii tuqa gaayis. Mee dubbadha boo ajaa'iba yoo an haaraatu dhufedhanii kun. Tokkoffaa arabni dawwalee akka malee lolaa jira dhageeffadha. Maal jira beektaa? Mucattii tana yoo qiyaamallee na biraa baasuu hin dandeettanii Oromoon shira godhaa jirtanii na qabsiisuuf jecha wanno risaalaan na bira dhufee jira risaalaan irra erganiitiin jiranii ani isiniif jecha galata guddaa dalage maaliif waan akkanaa dalagdanii taargaa kiyya guutuu suura kaasanii ergamee amma immoo risaalaan irra ergameetiin jira mootummaa irraa jedheetiin akkana qiyaamaa buusa namichi.
إنه أفاني كيف؟ اسمع يا أخي مال قوتا هاسويتا يا أخي ربي سومي صدا مال ولي Namicha afaan eenyu hiike afaan Oromoon beeka namichi. اللي ما أقول في اسمع تسعة. أنا Aboo afaan Arabiitiin kennaan jedha afaan Oromootiin isin hiikaa jira maal taatan Arabii fi taasisa Afaan eenyu Arabii Oromootiin kun afaan Oromoo haasofneemi namicha eenyu hiikee fi afaan Oromoo Arabiitiin. eenyu hiikeen maaliree akka balaa ballaggiin qabameen beeka akka ballaggii wanni kun irratti Risaalaa inni dha. risaalaa arabaa mootummaa itti erge ay biyya kana risaalaa namaa erganii gaafate rakkoo wayii keessa seenteetiin hin jette. اسمع يا أخي مال قوتا هاسويتا مال قول هذا مال قول هذا. مال ولي جنة اسمع Yaa maa buusaa jira aboo maal godhuu isinitti himnaa Usmeen maal godhanii Muzammil itti bilbilame maal haa godhu. همي برا ما ورا دي هميلا. أما اللي أمني كوان بران نونجد أمارو ما قوتا التيم تكون أمني أمتا وادي منيمتي يا أبو ليسكي Boyaa dhiisa bu'aa mallee. Dhagaa isiima tokkoffaa irratti Oromoon wanni jarri barbaaddu haati faatee barka arra hin dadhabde malee mucattii baasuu sun ta'init anaaf Muzammiliin bakka nu jirru nu baasuu barbaadde. Wallaahi billaahi rabbi kakadhee usmee kun rabbiin ija wallaahi rabbiin ija abbaa haadha xiyyaa nan garsiisini. Ta'aa sanitti osoo akka yeroo san isaan achi jedhan sanitti kennameetiin jedhameeti. Laali nu hundi yakkamaa taana laali. Nu hundi namni sun maal naan jedhe mucaan taaksii ergellee yakkamaa taaksii mucattii dhaqee fuudhellee yakkamaa ammas mucattiin achii baddellee yakkamtuudha. Hundi keessa yakkamtoota waan ta'eef daqiiqaa muraasa keessatti wanni kun furmaata ni argata. Garuu mucaa irraa ture qulqulleessaa namni kenna bakka hin taane wal galchuu irraa maqaa kanaanii waa hedduutu badaa jedhe namichi. Laali. kennitanii yoo gomna keessaniitiin Namichi kana jedhe laali. Dhagaa sitti himaa kakadee sitti himaa tokkoffaa irratti hin dadhabdan malee ila seera biyya kana sirriitti keessa ba'een yaaliin akkanaa kun nurra yaalamuu miti kiingi kamaal hin dhaqee gaafadhu safaaraa amma isin wannoo dawwaltanii inni safaaraa qaaman dhaqee suuraa kiyyaaf farsaa qabatee wallaahi akka saree kanatti ari'anii achi galchan sii galee ila tokkoffaa irratti biyya kana keessatti jechuudha biyya kana keessatti karaa seeratiin nama deemanii nama san qoxaaxaruun yoo haala bakka inni jiru siistama gartee namni jajjabni keessattuu itti ijjatee kutannoodhaan jalatti hojjetee sanuyyuu sa'aatii 24 fi sa'aatii akka isin laayivii irra teettanii eegdanii ayirra taa'ee gad. Laali usmee maal jedhe beektaa tokkoffaa namichi hadha maal jedhe beektaa tokkoffaa hadhi sabtiidha nuun jedhe laali tokkoffaa hadhi sabtiidha. Lammaffaa taree deebi'ee birrii sarraafaan irra galee ka sarraafaan irra galee fi taargaa bichaa qopheessaa wanni biraa wanni haasayamu hin jiru jedhe bara. Nama lubbuu nama mucattii hospitaala keessatti qalamtee namni hundi irraa dheessee Oromoon itti dhiyaachuu diddee wallaahi rabbi kakadde Oromoon itti dhiyaachuu diddee hospitaala keessatti qalamtee ji'a jahateette reeffa isii achii fuudhee kophaa ofii biyya galchee namni kun. Mushawwari tokkoffaa kan beektu. Waa'ee seeratu nurraa dhiisi. Mee waa takka dubbanna. Rabbii isanii dubbanna. Mataa isiitti mushawwari wanti inni sitti argaan isi guyyaa guyyaa irraa jijjiirama. Guyyaa lama eegu takka ayya mushawwari targaan isi guyyaa lama eegu guyyaa guyyaa irraa jijjiirama. Taargaa gaafa dhayettu kana ati seeraan dhayettaa mi qoya famiyaa taargaa gaafa dhayettu kana zibaalaa keessaa fuutee itti dhooftaa taargaa kana. Taargaa kijibaatu jira suudii. No taargaa kana zibaalaa keessaa buqqiftee itti dhooftaa deemtaani. Mushawwarri kamuu taargaa wani seeraatiin hin deemtu. Forjiin itti laxafataa? Forjiin itti laxafatti. Akkas sanaan Suudiin Itoophiyaadha jechuudha. Amma waa tokko koy haadha faatee kabajamaa waa tokko gaafachuu barbaada. Mee haadha faatee dhugaa dubbanna. Anaaf Muzammil obboleessa keeti. Tokkoffaa irratti mucattii tana aram dudee hin jenne nuti nu obsaa sabaraa jedhe. Obsuma kana obsama jettan jettanii qiyaama nu buuftan. Usmee waa si gaafadhu rabbi jedhi rabbi dhugaa irraa. Qoyin fidadha. Harka isin hin darbine jidduma kanatti mee Muzammiliin silkii isaa qaba obboleessi isaa silkii isaa qaba namichi sun silkii isaa qaba ana silkii kiyya qaba silkii garteetiniin silkii Muzammilillee qaba jarri kun jechuun nu waliin haaso'itti sii galee osoo obboleessa isaa kanarra rakkoon ga'e namichi kun dirqama anaa Muzammiliin keessa nama tokko qabachuuf waan danda'u hunda ni godha sii galee. Lammaffaa immoo mucattiin tulillee isaa harka jirti. Gaafa namichi kun ballagamee kan qabamu taate risaalammaa wayyoo irratti bu'e kallattii mucattiin akka kuttetti beeki. Mucattii taaziyaa dukkaana dhaabatu qofa gaafa namicha achii waa ta'e. Isin lubbuu mucattii tanallee balleessitan.
Dhagaika araba mushawwaraa jechuun araba dhuydee yaatu. Namni hin beeka mushawwarri farsha ayii gadi dalagu kamisi waadii dawaatirii gadi dalagu hundi isaa wayitii karaa siin deemu halkan dhugee deema guyyaa dhugee deema ilaa wayita itti fixe malee siin hin deemu. Wayita kaan inuma siin deemtu arabna gadu jutti. Eegalee. Osoo mucattii tanaa dhagai. Gaagaamni guddaan irra gahuu ka danda'u. Kanaafuu tasgabbii waan sana osoo isinii baafna jennu. Hayyee amma usmee waasi gaafadha nama waasi gaafadhuume akkuma nama tokkootitti. Rabbi bar dhugaasan shira ni xannaa yookaan ammoo dubbiin micciirraa jenne hunduu micciiruu ni danda'a dubbii garuu yoo dhugaa dubbanna jenne tokkoffaa mee bakka kan mee ilaalaa namni 1700 jirtan kun Muzammil kaleessa gizee gastii olla seenee Oika Muzammil mee waan hammeenya dubbataan jiru bara taragaaggaanee haasa'u jirra bara amma mariidha kun bar marii haasayaa jirra malee waa'ee mucattii dagadhee jira Usmeen maa akka nu ballayde jedheemi kanaaf isin ballayde Oika anama ka waan nu balladde jedheef isan amma dubbachuu jira mee na dhageeffadhu laala anama maal godhe sitti fakkaate Muzammil olla seenee Muzammilin jedheen ana afaan kiyyaan namichi kun namicha akkamii nama mucattii tana dhaqee fuudhee deebi'uu danda'u jennaani qalba samaay qalba midir namicha waliin dalagannu namicha wal beennu shakkii tokkon qabu namicha anarratti as amanaa jedhee dhibba keessaa paarsantii dhibba kan takka irraa hin hir'isin masquulummaa fudhate Muzammiliinki okee yallaa jennee itti qajeelchin ni dhaqe gize masanuu anini wallaahi wayinsi sobaa kun afookeeti hima shakke makitti barreessee ati diqqoo jarjartee jennaani wanni kun akkam ta'aa jira garam deemaa jira makii booda deebee way hawaalaan nu gaafatamaa jedhee warabbal kaaba jennaan makiini mee inuma dhiisinaan jette walii barreessine jechuudha inuma dhiisinaan jette hayyee jedhee cadhisee inuma deeme makiinaan kan silaa osoo makiinaan kan keessun ofirra deebi'an saasanitti ni fedha osoo makiinaan kee deebi'ee jechuudha ni deeme makiinaan ni fuudhe mee qoy Muzammil kiyya mee qoy ati mee bakka kana bu'ii yaad ilaali bakka kiyya bu'ii yaad daqiiqa takka bichaa naa kenni sirra gabaabsa daqiiqa takka naa kenni laa obboleessa kiyya mee dhagee muzee koo dhageeffadhu si oomsaa qoy eegaa waan siin jedhe bara anamma silaa osoo makiinaan kan keessun duwwaa deebi'ee riyaala 5,000 nu gaafate wallaahi gammachuu qaba mucattii fe'ee dhufee 5,000 nu gaafachuu irra usuu kophaa dhufee 5,000 nu gaafate waan karaa deebi'ee fi wallaahi hadda silaa nagaa arganne nagaa si galee taaree fuute mee qoy fuute deebite mee qoy kaa mee laal argite fuute mee qoy ishii qoy mee naa obsi kaa naa obsi fuute dhufte mee rabbii jedhiiti yaa Muzammil kiyya mushawwara kamtu osoo seeraan ala nama fe'ee deemaa jiru yookaan mucattii tana karaa gubbatti gata yookaan ammoo ammaan tana daddafaatii buusaa birrii jedhee riyaala 5,000 osoo mucattii nu biraan hin gahin osoo bakka nu jenneen hin gahin eessa inni gahe kan quba hin qabne sibichatu quba qaba gubbaa kanarratti riyaalli 5,000 nurraa fuudhamte qilleensa gubbatti ambirrii kennam teessee uyyuu barane rabbi jedhi fagoon deemnu dhaga yaada faate fagoon deemnu rabbi jedhi ati maal jette afaan keeti mushawwara ijoolleen tuwwallee mushawwara hin arginennaan Muzammil keetillee karaa deebisa Muzammil mushawwara kiyyennaan karaan deebisi mushawwarri keetillee haa dhufu yoo innuu kama dura dhufellee kabbaan barbaade haa fuudhu lachiyyuu mallaqeen kafalla ka barbaade waan lachiyyuu jedhee baran mallee jedhee barane yoo inni karaa deebi'eeyyuu jedhee laal yoo inni deebi'eeyyuu metira inni deebisaniin birri inni kanfalamaa fi jedhee anuus mee dhageeffadhu seera biyya kanaatitti dhageeffadhu seera biyya kanaatitti dhageeffadhu haadha faatee dhageeffadhu seera biyya kanaatitti seerri biyya kanaatitti mushawwarri tokko yoo si fuudhee siin deeme haadha faatee bakka sanitti namni mushawwara irraa si buusu san ani awwala gaafadhe gasti irratti namni mushawwara mallaqa gaafate ana maal jedhe ijoollee bira deemaa jirtu sanitti nu dawwalaa mallaqa qabdii mallaqa irraa buuftuun jedhe yoo ijoolleen mallaqa kaashii harkatti qabaatan qofa wayita asiin laala gabbiinaa gabbanee mallaqa harkaan irraa fudhateetiin mucattii qulfii irraa baneetiin gabbaasa malee seera biyya kanatti mushawwarri abbaa barbaade yoo mushawwara zabuuna duraa wal beetu wayii ta'e malee barri nama qollofee ofa
iman badu makiina ايوه مشاوركم كيا ولين يانا ولين دنا بيزنس ولين دلغنا جده مزمل ونجده منجنه mana dhagaye baay'ee مزمل اكاس جته منجنه ادي كوي okay akkas Dhagee biizinasa wajjin dalaga muzammilli wajjin dalaga malee biizinasa mujattii wajjin dalagaare mujattiin bara obboleessa kiyya jetteen هذا انا مسؤول ما فرد ريدي ادم مسؤول ما فرد انا متكونت ارغتانا اتغافتا ما انه مزمريدي ادم يبر Okay dhageeffatu kaa namichi sun bar mujattii daqiiqaa sagartee hin deeme sanitti ga'uu ka danda'u mallaqaatiin raftee haadha faate dachiin bariitee mallayni sa'a lamaa fi walakkaa ol erga tare mallayni akkaawuntii irra gale dhageeffatu siif nima erga jummaan ga'u fedhe si galee Qilleensarra ture biriin. amma akkana goona birrii galchuu qofaaf namichi birriin argamuu qofaaf sa'a meeqa turre birrii galchullee fekere sa'a lama turre. daqiiqaa tokko qoy amma ايه برين قلتي بودا مجتي مال غرفه دوبان بزنميتشي nu dubbisa aboo amma Dawaama deeme namichi dadhabee Mee Muzammiliin dhageeffata akka Usme. Maal jetta Muzammil? humnaan hin oofatinaa